Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni webii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessaan nageenyiif jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Roonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu tuquudhaan olii gochuun dagatina. Guyyaa guyyaan viidiyoon keenya yoo hojjennu akkasiin bira gahu yoo barbaadan olii gochuun dagatina. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii keenyaa immoo yeroo hundaa viidiyoon kun yoo isinitti tole namootaaf sheerii gochuun dagatina. Laayikis immoo dagatina isiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa guyyaa har'aa immoo haalaaf adda ta'e walitti deebinee jirra. Hundi keessaan nageenyi keenya gaa bakka jirtanitti warroonni biyya keessaas biyya alaas nageenyi keenya sinaa qaqqabu jechuu barbaada. Gaa guyyaa har'aa immoo haala adda ta'een viidiyoo adda ta'e walitti deebinee jirra. Hundi keessanis immoo haala gammachuu haala ifa ta'een hundi keessan viidiyoo kana yoo ilaaltan amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yoo amma dhumaatti dhaggeeffattan waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni maatii keenyaa hundi keessan guyyaa har'aa immoo mata dureen qabadheessinii dhufe yeroo hundaa nama gammachiisuudhaaf hin hojjetiin kan jedhuun qabadheessinii dhufe. Ashama harka fuunii kabajamtoota keenyaa akkuma mata duree irratti isinii kaasee guyyaa har'aa kan waliin ilaallu yeroo hundaa namoota gammachiisuudhaaf namoota garaa gahuudhaaf namoota ati gammachiisuudhaaf hin hojjetiin. Sababiin isaas immoo namoota gammachiisuudhaaf yoo hojjette gaafati namoota sana gammachiisuu dadhabdu namoota baay'eetu sirraa deebi'a. Namoota baay'eetu duubatti deebi'a waan ta'eef yeroo hundaa dhala namaa gammachiisuu hin dandeessu. Sababiin isaas immoo har'aati namoota gammachiisa jettee yeroo hundaa namoota gammachiisuudhaaf hojjetta yoo taate yeroo hundaa namoota gammachiisa jettee yoo hojjette gaafa namoota gammachiisuu dhabde gaafa namoonni sirraa gammaduu dhaban si karaa irratti si gatu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa namoota gammachiisuudhaaf hin hojjetiin. Ofii keetiif galma ga'uudhaaf bakka barbaadde ga'uudhaaf namoonni kana naan jedhanii narratti gammadu yeroo hundaa yoo kana hojjedhe namoonni narratti gammadu jettee hojii kee hin hojjetiin. Yeroo hundaa kaayyoo kee kan galmaan sii ga'u kaayyoo kee iddoo guddaa kan siin ga'u hojjechuutu sirra jiraata. Dhala namaa gammachiisuun yeroo hundaa dhala namaa gammachiisuun hin danda'amtu wanta ta'eef ati waggaa tokko hojjettee wanta gaarii osoo hojjettee namoota waggaa tokko gammachiistee guyyaa tokko waan wayii otoo dalagdee gahuun sana isa waggaa tokko sirraa kuta waan ta'eef. Kanaaf nuti egaa hojii kee keessatti yeroo hundaa akka ati galma geessu beektee hojjechuutu sirra jiraata. Kaayyoo kee beektee hojjechuu sirra jiraata. Yeroo hundaa ofii keetiin ofitti amanamummaa qabaattee ofii keetiin of gammachiifte taanaan inni gahaadha siif jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa namoota gammachiisa jettee hojjette dogoggortee jirta jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii keenyaa hundi keessan yeroo hundaa namoota gammachiisna jennee yoo hojjenne gaafa namoota gammachiisuu dadhabne gaafa isa sana galmaan ga'uu dadhabne gaaf sana maal godhna namoonni nu kuffisu jechaadha. Namoonni gaaf sana duuba keenya galanii gaafa gammachiisuu dadhabnu maalluun jedhu wanta baay'ee nurratti kaasu. Olola garaagaraa nurratti hafu. Sababiin isaas yeroo duraa namoota gammachiisaa turte kaa namoonni akkas irratti gammadaniif hojjechaa turte kaa. Kanaaf egaa atis immoo yeroo hundaa namoota gammachiisuudhaaf hojjechuu osoo hin ta'in ofii keetiif kaayyoo guddaa akka qabduu fi oddoo guddaa akka gahuu dandeessu yeroo hundaa jijjiiramni akkasiif barbaachisu yeroo hundaa bakka geessu immoo konfiidensii cimaadhaan ofitti amanamummaa keetiin keessa keetii kaaftee hojjechuutu sirra jiraata. Maaliif namoota gammachiisnee hin dandeenyu dhalana. Namoonni baay'een namoota gammachiisna jedhanii hojjetanii gaafa namoota gammachiisuu dadhaban gaafa namoonni irratti fakkeenyaaf akka kanaan duraatti waa irraa dhaban gaafa isaan duubatti jalaa deebi'an namoonni sun abdii kutatanii amma umurii isaanii balleessuutti irra warroonni hojjetanii jiru jechaadha. Kanaaf atis immoo yeroo hundaa namootaaf jettee hojjette gaaf sana maal gootaree abdii kutachuun sirra jira. Abdiin hin kutattaa wanta sana galmaa gahuu hin dandeessu namootaaf hojjechaa waan ta'eef. Kanaaf jireenya keetiif bakka bu'ummaa yookaan immoo itti gaafatamummaa ofii kee irratti yoo fudhatte gaafate iddoo guddaa geesse ofii keetiin maal taataa ni boontaa ofitti amanamummaa qabdaa bakka barbaadallee gahuu hin dandeessa jechuudha. Kanaaf immoo nutis
yeroo hundaa maaliif ofii keetiif kaka'umsa cimaa qabaadhu, ofii keetiif konfidensii cimaa qabaadhu, ofii keetiif ofitti amanamummaa qabaadhu. Yoos wanta gaarii uumuu kan dandeessu. Yoos wanta gaarii uumte wanta ifaa qabaatuu fi wanta siin galmaan ga'u qofa wanta qabduuf wanta sana kireelii gootee wanta hojjettuuf jechaadha. Garuu namoota gammachiisuuf yoo hojjette immoo wanta sana keessatti fakkeenyaaf ati jireenya kee keessatti of gammachiisuu otoo hin ta'in namoonni maallaan jedhu wanta yaadduuf wanta sana qofa irratti tukuratii goota yookaan immoo fookasii goota jechaadha. Garuu of gammachiisuu yoo ta'e wanta tokko irratti galmaan hangaa jettee wanta hojjettuuf yeroo hunda maal goota isa galmaan ga'uudhaaf kaayyoo kee galmaan ga'uudhaaf ni xaarta. Namoota quban qabdu jechaadha. Kaayyoo keetiif wanta hojjettuuf namoonni kana naan jedhu duuba kee hin jiru. Maaliif ofii keetiif bakka barbaadde ga'uu wanta barbaadduuf jechaadha. Kanaaf yeroo hundaan nuti maal gochuutu nurra jiraatare namoota gammachiisuudhaaf otoo hin ta'in ofii keenyaaf kaayyoo guddaa qabaannee ofitti amanamummaa cimaa qabaannee nuti immoo bakka sana ga'uudhaaf yeroo hundaa tattaafachuun nurra jiraata jechaadha. Kana yoo goote yeroo gabaabaa keessatti bakka barbaadde ga'uu dandeessa. Har'a maatii keeyyuu nan gammachiisa too jettee yeroo muraasa gammachiisuu ni dandeessa. Yeroodhaaf gammachiisuu ni dandeessa. Yeroodhaaf waan barbaadde ta'uu ni dandeessa. Garuu umrii kee guutuu namoota gammachiisuun ni danda'amtu. Kanaaf filannoon kee ofii keetiif ta'uutu sirra jiraata. Yeroo hundaa namoonni baay'een namoota gammachiisanii ofii isaaniitiin maal ta'u daandii irratti warroonni hafan hedduutu jiru. Dhala namaa gammachiisuun ni danda'amtu. Waggaa tokko gammachiistee guyyaa tokko maal godha? Gaafa ati gammachiisuu dhabde gaafa waa sirraa dhabe boollatti si gataa jechaadha. Yoo ofii keetiif yeroo hundaa ofii keetiif jettee yoo hojjette nama jettee yoo dhiifte boru gaafa iddoo guddaa geesse namoonni si gammadan hedduutu jira jechaadha. Sababiin isaa wanti jira kiisiin kee guutuudha. Wanta hundaanuu guutamtee jirta. Ilaalcha gaarii qabda. Jirama gaarii fiddee jirta. Namootaaf fakkeenya taatee jirta. Namoota gaarii biratti hin beekamtee jirta. Kanaaf maal jedhu gaafa sana fakkeenya si fudhachuu dhufu. Kanaaf maal gootare namoota kana fakkeenya ta'uu malee namni akka fakkeenya siif ta'u gochuu sirra hin jiraatu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa maal gochuutu nurra jiraata? Ofii keenyaan of beekne ofii keetiif of gammachiisuudhaaf bakka barbaadde ga'uudhaaf bakka guddinaa ga'uudhaaf bakka jijjiiramaa ga'uudhaaf ofii keetiif har'a ofitti amanamummaa qabaattee fi namoota otoo hin gammachiisiin har'a namoonni sitti gammaduu dhiisuu jiru. Gaafati waa tokko eegaltu namoonni sirratti gammachuu hin qaban. Gaafati waa tokko fuudhuu eegalte namoonni sirratti gammachuu hin qaban. Gaafa tattaaffii tokko eegaltu namoonni sirratti gammachuu hin qaban. Gaafati deemsa tokko eegalte namoonni sirratti gammachuu hin qaban. Gaaf sana maal duubatti si harkisuu barbaadu. Duubatti si gottutuu barbaadu. Duubatti si deebisuu barbaadu. Isa kana laaltee osoo hin ta'in ofii keetiin ofitti amanamummaa qabaattee gara fuulduraatti yoo tarkaanfatte wanta sanallee bira ga'uu ni dandeessa jechaadha. Tokkoffaa gaafa waa tokko fuutu namoonni maal laan jedhu namoonni kana naan jedhu laata. Isaan gammachiisu wanta jettuuf kana haasofta jechaadha. Garuu immoo ati deemsa kee bichaatti yoo fufte wanta sana bira ga'uu ni dandeessa. Gaafa ati waa tokko eegalte akkuma dura isinii jedhee namoonni baay'een maal eegalu wanta haaraa tokko gaafa argine keessumaa fakkeenyaaf wanta haaraa tokko nuti sirriitti ofitti amma fudhannutti yookaan immoo riishinii akka amma goonutti baay'ee nu rakkisa jechaadha. Kanaaf ati wanta haaraa tokko eegalte yoo maaliif guddina keetiif tattaafattu namoonni baay'een siif gammaduu dhiisuu danda'u. Gaaf sana miti. Ati gaafa waa tokko eegaltu namoonni si gammadan hojii sana kan xumuree beekuu sirra jiraata. Maaliif isaaniif haaraadha wanta sana xuquudhaaf waan tokko fakkeenya namoonni baay'een xuquun sodaatu. Hojiis illee akkasumatti jechaadha. Kanaaf ati maal gootaree? Innaa isaanati waa tokko wanta haaraa sana qabuudhaaf innaa tattaafattu innaa guddachuudhaaf bakka yeroo hundaa paashinii qabaatu namoonni baay'een si hordofuu dhiisuu danda'u. Isa bukkeetti gattee kaayyoo kee ilaaluutu sirra jiraata. Maal gara fuuldura ta'e? Kana yoo goote bakka barbaaddellee ga'uu ni dandeessa. Namaaf hojjechuu haadhiif ofii keenyaaf haa hojjennu ofitti amanamummaa cimaa haa qabaannu. Yoo amma yoomitti namaaf
amma yoomitti namoota gammachiisuudhaaf gaafa namoota gammachiisuu dadhabne hoo maal taare kufaatiin nurra gahaa jechaadha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni maatii wabii miidiyaa taataan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu irra deebi'uudhaan egaa isinis immoo sabiskiraayibii gootanii sheerii gochuudhaan maamila keenya taatanii yeroo hundaa viidiyoon keenya guyyaa guyyaan gaafa hojjennu akka isin bira ga'u yoo barbaadan olii ishii goota hin dagatiin asiniin jechuu gaa miidiyaan kun yookaan immoo wabii miidiyaan kan keessan yeroo hundaa sheerii godhaa sabiskiraayibii godhaa maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa. Yeroo hundaa immoo wanti balleessinas yoo jiraate koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Koomentii keessan irraa waan hedduu baranna. Nutis immoo kan isinii hojjetamu kun nuufaa hojjetamu jettanii warroonni barbaadan immoo achirratti nu katabaa. Nuti immoo koomentii keessan dubbifnee isaan isiniif qopheessuun qophii keenya xumurree jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana ture. Amma viidiyoo ittaan walitti deebinutti nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaadna.